Sagale warra jaarsotaatu jira, eebbatu jira, waan hennatu jira. Waan hedduu kana ammoo yoo hundi keenya wal qaban warri duuba sadii dhiifama. Gurbaa keessa gurraacha dhiifama akkana itti ga'a. Ayyee kabajamtoota daawwattoota keenyaa kanneen toora tamsaasa kallattii kanaan hordofaa jirtan kun ayyaana irreechaa biyya Jarmanii magaalaa Firaankfurtitti wayita ammaa kana gaggeeffamuudhaaf hawaasni akkaataa kanaan qophaa'ee gara malkaatti imalaa jirudha. Kanaaf egaa jalqabaa hanga dhumaatti akka nu hordoftan sinaffeera. Egaa waan asirratti ta'uu fi keessattuu ayyaana irreechaa bara kana kan adda godhu yaadannoo addaatiin keessattuu wareegamtoota keenya waggaa dabree Bishooftuu irratti raawwate uummanni biyya alaa jiru barana akka addaatti yaadatuudhaan kan irreecha haala kanaan bahee kabajataa jiru. Egaa har'a fulbaana 9 bara 2017 yeroo jalqabaatiif as biyya Jarmanii magaalaa Firaankfurtitti dubartoonni, dargaggoonni, haawwotiin, jaarsoliin akkaataa kanaan bahanii gara malkaatti arreeduutti jiranii. Egaa waan isaan raawwatan mara tartiibaan kan simbiraan geenyu ta'a akka nu hordoftan garanumaan sinaffeerra. Amma Maariyoo jecha kara bakka irreeffannu sanitti yaana jechuudha. Maariyoo irreeffata yaana yaayyooleyoo. Mareo, kabajamtoota daawwattoota keenyaa akkuma jalqaba ibsine egaa tamsaasa OMN kallattii kanaan sagantaa yaadannoo irreechaa bara kanaa bara 2017 as biyya Jarmanii magaalaa Firaankfurtitti hora sadii fakkaatu kanatti handhuura magaalaa Firaankfurtitti hawaasni biyya kana jiraatan kabajataa jiru. Egaa tartiibaan waan kana hordofnee isin biraan ga'uuf nus bakka kanatti argamna. Sagantaa kana egaa hanga dhumaatti isin biraan ga'uudhaan Dammaqaa Nagaasaa isin duukaan tura. Egaa hanga dhumaatti bakka jirtanitti hundi keessaniyyuu baga irreecha bara kanaa kan bara 2017 nagaan geessan jecha. Egaa hawaasni keenya irra deddeebinee akkuma beeksisaa turre keessattuu waggaa dabre uummata keenya aadaa isaa kabajatuuf biyya keessatti bakka tokkotti bahee mootummaa faashistii wayyaaneetiin dhibboota 7 lakkaa'aman bakka dhuman bara kana haala addaatiin addunyaa keessatti yaadachuudhaan kan kabajamu ta'a. Egaa haalli asitti mul'ataa tures hawaasni naannoo kanaas heddumminaan bahanii haala kana yaadachuudhaaf asitti sassaabamanii jiranii jalqaba hanga dhumaatti nu duukaa tura. Waan hedduu waan yaada isaan qabanis isin biraan geenya. Egaa turtiin keessan nu faana ta'uun isiniin jedha. Jabasi tu harka taba ya wa nubasi killen sake
Irkipe bora ya waginu wasikilense Nubasi chamte goksu ya waginu wasikilense Namamu arara wajina Arar ya wagirre chogatin araro Arar ya wagirre chogatin araro Matin, Duda gana matin, Kuma gana matin, Bokku gana matin, Arar yawa girre chokatin araro, Arar yawa girre chokatin araro, girre chokatin, Kuma gana matin. Ala Kenya nutiksi mareo, 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 ya waka gudicha mareo, oh ya mareo, oh ya mareo, oh ya mareo, oh ya mareo, ya waksal gambura na mareo, oh ya mareo, oh ya mareo, oh ya mareo.
mareo, Oya mareo, 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 refanaya naya yoleo, refanaya naya yoleo, Oya mareo, Oya mareo, 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 Hedduu galatoomuu. Ayyee turtu baga geesse. Ameen baga waliin geenye. Yeroo jalqabaatiif ati waggaa darbe irreecha Bishooftuu irra turte har'a garuu asitti argamtee kabajaa jirta. Mee haala kamiin kabajaa jirta? Waggaa darbee akkamiin yaadattame? Waggaa darbee yaadachuus hin barbaadu amma bakka irreecha sirna ho'aadhaan kabajaan jira. Gaddi koo keessa kootuu jiru ciniinnadheeni aadaa koo eessattuun gatu eessattuu mo'ichaan aadaa koodhaan nan kabaja. Isa waggaa darbee immoo isa dhufuuf Oromoon akka of eeggatu. Isaan balaa tasaa jedhanii maxxansanii ammas balaa tasaa uummata koo fixuuf jedhaniitu kana qopheessaniiru Oromoof ergaa kanan dabarsaa ofaa eeggatu. Waggaa dabree achi akka jirtuun dinquba qabaa dhuguma? Yaa achan ture. Mee gabaabumatti waan jiru uummanni biyya alaa miidiyaa kanaan nu hordofaa jiru hedduun namoota achitti gaaf sana turan arguu irraa dhaga'uu barbaada. Mee achirraa waan yaadachiiftu waan gabaabduu? Achitti isaan karoorfatanii Oromoo fixanii Oromoonis dhume har'as Oromoon adoon sabarreen gaddaa bitachuu artist turtuu hedduu galatoomii dhuguma namatti dhaga'ama nama bakka sana ture dhiisiiti Oromoon har'a waggaa darbee yaadachuudhaan keessattuu xiiqiidhaan bara kana addunyaa gubbaa irratti kabajamaa jira. Akka Awurooppaattis biyyoota garaagaraatti Noorweey, Osloo, Hoolaand, Amsterdam akkasumas immoo Siwiizerlaandii fi as Jarmaniitti kabajamaa jira bara kana. Mee egaa uummata haala kanaan asitti argite kana sirna kanaan ammas adeeffachuudhaaf deeman biyya keessattis ta'u akka artistii Oromoo tokkotti dhaamsi dabarsitu jira. Akka artistii Oromoo tokkotti ani akkasitiin biyya ambaa keessatti ayyaanni irreecha sirna ho'aadhaan kabajama jedhee yaanne ilmaan Oromoo tokkummaadhaan uffata aadaa uffatee akkasitiin aadaa isaa biyya ambaa keessatti akkasitti calaqqisee guddisee agarsiisutti baay'een galateeffadha uummata biyya alaa jiranii ammas uummanni biyya alaa keessa jiran irreechi bakka kabajamu jiru tokkummaa isaa qabatee Oromoon akka ba'uun barbaada. Uummata koo biyya keessa jiru garuu ergaan dabarsuu fi barbaadu ammas balaa tasaa sanaatiin ammas Oromoo fixuuf kaayyoo qabu Oromoon ofaa eeggatu. Ofii achitti ofumaatii dubbii kaasanii ilmaan Oromoo akka barreen gaddaa ofumaa kaasanii ilmaan Oromoo fixanii ammas Oromoon dabalame akkan gowwomne kanan dabarsa ilmaan Oromoo fi Ayyee galatoomi gidduutti isin dhaabuu gara irreechaatti deemaa jirtanii egaa daawwattoonni keenya gama OMN tamsaasaa kallattii OMN kanaan hordofaa jirtan kun ayyaana irreechaa fi yaadannoo biyya Jarmanii magaalaa Firaankfartitti gaggeeffamaa jirudha. Egaa kallattiidhaan waan amma adeemaa jiru kan sin biraan geenyu ta'a. Turtii keessan nu duukaa ta'u jenna. Ayyee garbuun dura nu deema amma. Yeroo takkaa Egaa daawwattoota keenya akkuma argaa jirtan egaa horri gamatti argitan kun hora magaalaa Firaankfartitti argamu hora Arsadii Bishooftuudhaan kan wal fakkaatudha. Uummanni hedduminaan bahee biyya Jarman magaalaa Firaankfartitti haala kanaan kabajataa jira. Egaa waan amma asitti deemu akkuma isiniin jalqabarraa ibse duukaa buunee isiniin keenya amma dhiichisatu jira naannoo kana.
Hayyee kabajamtoota daawwattoota keenya egaa tamsaasni OMN kallattii kun biyya Jarmanii magaalaa Firaankfurtii bakka yaadannoo fi sirni kabajaa ayyaana irreechaa bara 2017 taasifamaa jiruu fi egaa jiraattonni keenya biyya Jarmanii keessa jiraatan heddumminaan wayita ammaa gara horaatti yaa'aa jiranii bakki ayyaanni kun itti aadeffatamuuf deemu hora kana irratti ta'a. Egaa ammallee namni garuma sanatti imalaa jira. Egaa wayita ayyaana irreechaa kana bara kana kabajnu ummanni keenya heddumminaan mootummaa faashistii wayyaanee maqaa poolisoota humna addaa Sumaalee jedhu hidhachiisuudhaan daangaa irratti uummata keenyaaf fixaa jiru. Inni kunis dargaggoota naannoo kana jiran hedduu kan yaaddessaa fi xiiqii guddaa keessa galchee namni bifa kamiinuu uummata keenya biyya keessa dararamaa jiru cinaa dhaabbachuu qabna ka jedhuun dhaamsa isaaniiti kan dhagaa ture eddan ganamarraa dhufee asitti argame. Egaa uummanni keenya wayitaa har'a amma ayyaanni kun kabajamaa jiru sababa daangaatiin mootummaan wayyaanee poolisoota humna addaa Sumaalee hidhachiisuun kallattiidhaan uummata Oromoo irratti ajjeechaa suukkaneessaa raawwataa jirudha. Uummanni keenya immoo lafa isaa irratti lafni isaa lafeessaati lafa isaa irratti ajjeesee wareegamaa jira. Egaa isa kanaaf immoo tumsa godhuunis marii kana keessatti har'a ganama kan gaggeeffamu har'a galgala kana hawaasni biyya Jarmanii ayyaana kana aadeffachuu dhufan akka irratti marii godhan sagantaa baasan irraa hubachuu dandeenya. Egaa akkuma walii galaattu sagantaan kun ammallee akka maxxanfamee jira. Egaa akkasuma duukaa buunee kan firiif dhiyeessinu ta'a. Duukaa turan siniin jedha akka sagantaa kana kallattii sin biraan ga'uudhaan duukaan jira. Mario, Oya Mario, 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 Mario. Anu masuk mana kasih kotor? Mario, Biasa lu kasih nih? Oya Mario. Oya Mario, Mario, Iddoo itti reeffannu yeroo naannoo mukaawwan itti reeffannu bishaan mijatan. waan isin jennuun isin walaana geeffadhu gara duubaa kana deemnee naannoonee dhufuudhaaf bukkaallee waan dhufuufi sanii ammoo Hayyee baga geessanii shamarran akkam eessarraa dhuftanii kan kabajaa jirtan eenyu maqaan kee? Karima Nanja. Amma asif ga Frankfurt tidak ada barfibil ranfe ora dredati. Biyya keessatti kabajjee beektaa ayyaana irreechaa? Simbe asti yeroo duraas kabajuu fi.
akkamitti argitee Kariim? Akkaan eegee olitti harkadhe hedduun bareedaadha. Waan eegee olii harkadhe hedduun gammadee. Keessattuu waggaa dabree uummata keenyarra miidhaa ga'ee fi bara kanas immoo sababa daangaatiin uummanni keenya kibba bahaa fi kibba Oromiyaatti dhumaa jira. Wayita ammaa kana immoo isaanis yaadachuudhaan egaa bara kana ayyaanni irreechaa akka addaatti kabajamaa jira. Maal jetta kanarratti? Ani sababni xiyyeetti dhufee sababa waggaa dabree uummanni kan dhumanii fi yaadannoo isaanii sun kabajuuf hin dhufee wanni guddaanu. Amma kan dabree kana sheenessee ummata keenya kan dhumee fi rabbi rahmata haa godhuuf. Inshaallah warra jiruuf illee egaa ayyaana gaarii akka ta'u hawwa. Eenyu maqaan kee eenyu irra isarraa dhufu? Maqaan kee Faayam Jaama. Kan inni irraa dhufes Majarman keessa magaalaa Marburuk jedhamturraa dhufe. Ayyaana irreechaa bara kanaa kana akkamiin ibsita? Ayyaana bara kana akkana yaade ol ta'e takka irreeffadheen beekuun guyyaa duraatti warra irreeffachuuf garuu ni dhaga'ama. Takkaan irreeffannee har'a garuu gudaan akkana dilee namaa kana harka kan irreeffatu hedduun itti gammade. Ayyaana aadaa irreechaa kana mallattoo tokkummaa Oromoo ta'e kana namoonni hedduun akka kee hubannaan qabani. Isaaniif dhaamsati qabdoo maal dabarsitaaf? Haa dhufanii bareechuudha malee dhufnee harkinee sanboota itti fufuudha. Kana dura waan hin beekneef har'a dhufnee harkinee kana booda immoo itti fufneeti aadaa teenyallee barannee akkasii kana booda akka irreeffannu yaanna jettiin. Ayyee hedduu galatoome. Galatooma isinillee. Ayyee. Ayyeegaa akkasuma keessa deemnee amma gara irreechaatti dhiyaataa jiranii haala sana hordofnee yaada isaanii fi keessattuu sagantaa asitti gaggeeffamu kallattiidhaan simbiraan geenya. Egaa turtiin keessan nu duukaa ta'u daawwattoota keenya kabajamoo. Dargaggeessi gara duubaa, jaarsi akka biyyaa gara duraa. Mangkundon. Sagalee nagari jaan dhageessu dhufa. Namni irreessaan dhuftan manguddoo jennee isin lallabuu jirra gara du'aa Aishiitaa. Keessummoota keenya daga Faraankurti nagaan nu dhufte. Keessummoota keenya baga nagaan nu dhuftan. Qeerroon manguddoon keenyas shamarranis daa'imtis baga nagaan dhuftan isiniin jenna. Walaa dhageenyu kara duwwati ammallee sagaleen baay'ee dhufa. Walaa dhageenyu yoo wal dhageenye malee hin ta'u. Egaa hundi keessanuu baga nagaan dhuftanii baga ayyaana irreessaa kanarratti argamtanii. Egaa akkuma hundi keenya iyyuu beeknu amma araaraaf dhufne
waaqa galata galchuudhaaf dhufne namni immoo waaqaaf galata galchu bakkee kanatti namni argamu namni waliin irreeffatu hundi yoo quurramallee walirraa qabaate yoo wal dhabbiillee qabaate yoo jibbansa walirraa qabaate guyyaa har'aa osoo irreessa kana hin irreeffatin dura garaa qulqulluudhaan qulqullinaan garaa qulqulluu walii ta'aatii akka irreeffattan dhiifama akka walii gootanan isin gaafadha. Gara biraa immoo akkuma beektani barreen gaddaa hoggaa har'aa ummanni keenya ummanni nagaa waaqa galata galchuudhaaf marga jiidhaa qabatee yaa'u diinni bakka tokkotti fixee isaanis guyyaa itti yaadannu ta'a hundi keenyayyuu waan kana hubannee inni kun egaa akkuma beeknu waanii bara baraa nurratti dhiisee deemee waan irraanfatamuu motii maatiin tokko hin dhume mana tokko keessaa jechuudha nama lama sadi bakkeen hin dhabamin hin jiru diinni kun waan kana dhabamsiisuudhaaf ummata Oromooti irratti godhaa jiru hundi keessaniyyuu sooshaal miidiyaanis haa ta'u waan biyya keessatti deemaa jiru argaa jirra. Egaa ummata akkas nu godhu kana ummata sanyii duguuggaan nurratti raawwatu kana ummata ilmoo jalaa ajjeesee reeffarra teessisu kana ofirraa darbuu kan dandeenyu yaa dargaggoo yoo tokko taane yoo qalbiin tokko taane yoo hojiin tokko taane yoo yaadan tokko taane ummata kana ofirraa dhiibuu dandeenya. Kanaaf egaa ummanni keenya dhumes Waaqayyo lubbuu isaanii jannataan haa ga'u jecha isaan yaadachaa garaa qulqulluudhaan akka irreeffattan isin gaafadhaa ijaa qalbii irraa naan bisa. Egaa asumaanii akka eebba itti fufu na gaafatanii egaa ani odoon eebbatti hin darbin dura hangafni yoo jiraate hangafni akka eebbisuun gaafadhaa. Namni Booranaa yoo jiraate Boorana hangafa. Egaa sanaa achi ani Tuulamaan dhufee garuu maccanuman dursanatti fakkaata. Kanaaf na of kalcha. Na of kalcha. Na of kalcha. Hayyee waaqa uumaa waaqa uumamaa waaqa ciicoo gurraattii waaqa bokkuu gurraacha waaqa shanan gadaa Oromoo yaa waaq tokkicha maqaa dhibbaa yaa waaq kasi uume hin jiru situ nama uume yaa waaq ati nuu dhaga'i ati nuu dhaga'i yaa waaq ganna guutuu dukkana keessaa ifatti nu dukkana keessaa kara ifaatti nu baafte yaa waaq galanni si haa ga'u galanni si haa ga'u akkuma amma bakkee tokkotti nagaan dhufnee akkanumatti warra bara gereettis wal argee ayyaana kana irreeffatee aadaa isaa cimsatu nu haa taasisu. Xinnaan keenya haa bulu guddaan keenya haa bulu wallaalan keenya haa beeku dhibamaan keenya haa maaru kan nu hidhame Waaqayyo nuuf haa hiiku Waaqayyo nu haa hiiku yaa waaq ummanni kun ummanni Oromoo ummata abbaa tokko ummata haadha tokkooti yaa waaq fedhii dantaa alaatiin yaanni namaa adda adda ta'ee diinnillee kana keessa galeetoo nu diiguudhaaf nu fixuudhaaf nutti waanii jedha yaa waaqati ummata keenya garaa tokko godhi ummata keenya tokko nuu godhi dargaggoo keenya tokko nuu godhi dargaggoo keenya takka nuu godhi ummata akkasitti yaa waaq ummata keenya fixee tasa dhuman jedhanii yaa waaqati tasa balaa kee itti buusii diina kana nurraa fixi tasa balaa kee itti buusii diina kana nurraa fixi yaa waaqati waan dadhabnu si kadhanna kan namaatti hin dabarre biyya keenya irra jirra lafa keenya irra jirra qabeenya keenya dhabne yaa waaqati dhugaa kan hangatin dhugaa kan hangatin dhugaa ummata aadaa kabachiifachuudhaaf achitti dhume sana yaa waaq dhiiga isaaniin balleessin dhiiga isaaniin balleessin dargaggoo keenyallee warra dhiiga kana deebisu
warra gumaa isaanii deebisu nuu taasisi. Tokkummaa isaanii nuu cimsi. Ummata Oromoo bakka jirutti nuu tiksi. Yaa Waaq si kadhannaa ati nuu owwaadhu. Nu dhagayi. Barri quufa. Gadaan gabbina. Akka nuti jenne Waaqayyo haa jedhu. Mana nagaatii baatanii mana nagaatiitti galaa. Amiin. Yaa Waaqayyo hanganna kanaan dukkana keessaa nu baafte birraa kanaan nu agarsiifte siif galata. Ganda dukkana keessaa nu baafte siif galata. Yaa Waaqayyo galanni si haa ga'u jiidha qabannee si kadhanne yaa Waaq nuu dhagayi. Jiidha qabannee si kadhanne yaa Waaq nuu dhagayi. An adeeme karaa nagaan nuu gashi. Korma cirrii nuu godhi. An dhukkubsate nuu maari. Wallaalaa nuu beeksisi. Beekaa nurra bushi. Uummata keenya qiltuu godhi. Jala furdisi. Damee dagaaksi. Waleensuu nuu godhi. Bu'aa yaabbii dhoowwadhu. Araddaa keenya han hormaataa nuu godhi. Dirree keenya han hormaataa nuu godhi. Araddaa han bulmaataa nuu godhi. Yaa Waaqayyo qe'ee keenyatti saba keenyaaf nagaa nuu buusi. Yaa Waaqayyo isa hidhameef isa du'eef ati isa du'e gumaasaa barbaadi. Isa hidhamee ati wabii ta'ii dhaabadhuuf. Isa qeesaa irratti du'aa jiru ati waasii ta'ii muggutiif. Yaa Waaqsitu humna qaba. Qe'ee namaan dhaqnee qe'ee keenyatti saamamaa jirra. Qe'ee namaan dhaqnee qe'ee keenyatti saamamaa jira ati nurraa ittisi. Humna nuu kenni. Gamtaa nuu kenni. Jaalala nuu kenni. Warra qeesaa irratti nagaan bulu nu godhi. Yaa Waaq waan hundumaan si kadhannee nuu dhagayi. Humna dadhabaati, humna dadhabaati, humna dadhabaati. Ati humna nuu ta'i. Jaalala nutti horii. Malkaa keenya illee nagaa nuu godhi. Gaara keenya nagaa nuu godhi. Dhiiga jaarsaaf jaartolii, dhiiga shamarranii, dhiiga dargaggoota dhangalanii ati barbaadi. Yaa Waaq nuu barbaadi. Iyyannee si dhageessifannaa. Yaa Waaqayyo sitti iyyannaa nuu dhagayi. Ammallee afaan tokko nu godhi. Gadaa gabbinaati. Gadaa quufaaf gabbinaa nuu godhi. Yaa Waaqayyo kanaan si kadhannee egaa waan si kadhannee nuu dhagayi. Afaan keenya tokko haa ta'u warri mukaata walitti qaban illee Waaqayyo akka walitti araaramtan isin haa gargaaru. Galatooma. Hayyee Waaqa uumaa, Waaqa uumamaa, Waaqa sagalan boranaa, Waaqa sagaltama gabraa, Waaqa torban baarentummaa, Waaqa cichoo gurraattii, Waaqa shanan gadaa Oromoo, Waaqa shanan odaa Oromoo, Waaqa ceffeetumaa, Waaqa shanan odaa Oromoo, Waaqa ceffeetumaa, Waaqa bokkuu gurraachaa, Waaqa fincaan tuulamaa sadeenii, Waaqa jaangalaan. Ayyaanni Oromoo kan nagaan nu bulchite nagaan nu oolchi. Hamaa hammaataa nurraa qabi. Daafii galteen oolchi. Irraa goran oolchi. Kan dabaan nutti deemu dhiibdoo kee nurraa dhiibi. Kan dabaan nutti deemu dhiibdoo kee nurraa dhiibi. Kan dabaan nutti deemu dhiibdoo kee nurraa dhiibi. Uumaa teenya nu bulchi. Xinnaa nuuf guddisi. Guddaa nuuf bulchi. Wallaalaa beeksisi. Beekaa nuuf bulchi. Bara bara nagaa nuuf godhi. Bara nagaa nuuf godhi. Bara nagaa nuuf godhi. Diina nurraa buqqisi. Diina nurraa buqqisi yaa Waaq. Diina nurraa buqqisi. Jaalala kee nuuf kenni. Safuu kee nu bulchi. Biyyi nagaa haa ta'u. Biyyi nagaa haa ta'u. Awwaannis nama nyaatu kana nurraa yaasi. Awwaannis nama nyaatu kana nurraa yaasi. Qilleensa maa nurraa qabi. Waan barri deemu jalaa nu baasi. Gadaan gadaa bilisummaa. Gadaan gadaa bilisummaa. Gadaan gadaa bilisummaa. Gadaan rooba nagaa. Barri quufa gabbinaa. Gabbis Waaq. Gabbis Waaq. Gabbis Waaq.
of eeggatu walirratti akka hin cobsiisne. Ne walirraa qabsiisna suuteedhaati garuu akka walirratti hin cobsiisne. Ayyee daawwattoota keenya egaa akkuma argaa jirtanii isaanii kenna wareegamtoota waggaa dabree hora harsadii irratti lubbuusaa mootummaa faashistii wayyaaneen dhaban yaadachuudhaaf dungoos qabsiisaa jiranii bakka irreeffannaa kanatti egaa kana qofaa miti wayita amma akkuma jalqaba irratti ibse uummanni keenya daangaa irratti wayita harmaa kana lafa isaa irratti uffisee kufaa jira wareegama hedduu qaalii kaffalaa jira kanaafis immoo tumsi biyya keessaa fi biyya alaatti akka taasifamu hawaasni keenya haammataa jiranii biyya keessa isaan kana cina dhaabbatuudhaafis sagantaan akkuma jalqaba ibsee kan gaggeeffamu akka ta'e hubadheen jira egaa amma haala qabsiisaa fi yaadannoo wareegamtoota Oromoo waggaa dabree yaadachuudhaaf warri har'a aadeffachuuf bakka kanatti argaman haala kanaan qabatanii dhaabbatanii jiranii irreeffannaa dura jechuudha. yeroo takka caqasu gara malkaa gadi dhiyaan isaan dubbatanii haadhumatu Oromoon tokko Waaqayyotu Oromoo uume Waaqayyotu lafa kenneefi Waaqayyotu mirga kenneefi Waaqayyo nu eeguu barbaada mirga keenya kan eegu Waaqayyo Oromoon jalqabee Waaqayyoof sagada waan kan biraa mukatti sagadu lagatti sagadu tulluutti sagadu tulluu jala dhaabateetu Waaqayyo isaa waammata kadhatu keessatti diina akka nurraa dhufu Waaqayyoon kadhata bineensa mana biyya keetti yoo gale laga keetti yoo gale haaduu jedha namni hamaan ollaa keetti yoo gale haa ka'u jedha hin ajjeesu Oromoon waliin jiraachuu barbaada nagaa barbaada nagaa kana Waaqayyotu nuu kenna nagaa kana walii wajjin qabannee jiraachuu nu barbaachisa gargar ba'uu nu haa oolchu walirratti ka'uu nu haa oolchu yaada keenya iddoo tokkotti nuuf haa cuunfu biyyi keenya tokko waan ta'eef nuyi tokko Waaqayyo sinaa eebbisu Waaqayyo sinaa eegu Waaqayyo fuula isaa gara keessanitti haa deebisu Waaqayyo nagaa siniif haa kennu dura keessan haa adeemu booddee keessan haa goru bitaa keessan haa goru mirgaa keessan haa goru mirga siniif haa kennu Waaqayyo Ayyee akkuma daawwattan luba Dr. Tasgaraatu wayita ammaa kana eebba taasisanii egaa walumaa galatti haalli eebbaa fi dungoo qabsiisuu raawwate amma haala irreeffannaatu itti fufuuf deema egaa sana boodas immoo galma keessatti akkuma isinii ibse sagantaan dhimma Oromoo fi Oromiyaa ilaallatu guyyaa kana ilaalchisee akka gaggeeffamu sagantaa baasan irraa hubannee jirra isa kanas tartiibumaan kan isin biraan geenyu ta'a egaa har'a tamsaasa OMN kallattii kanaan sirna yaadannoo fi sirna kabaja ayyaana irreechaa bara 2017 biyya Jarman magaalaa Firaankifartitti wayita ammaa kana gaggeeffamaa jiru isinii dabarsaa jirra egaa ammas sagantaalee itti aanan duukaa tura daawwadhaa jechuun kan isin affeeru anda maqaa nagaasaati.
Kas daga gabuudha malee. Dubartii asuma dhaabbata dubartii malee dhaniiru. Dhaabbanni malee. Isaanichi kan dhagamu. Harka walitti maddaa. Harka maddaa. Araarao. Very good. Araarao. 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 Thank you, brother. Akkam jirtu eessarraa dhuftanii ayyaana kanarra aadeffataa jirtani? Noi Hamburgii dhufne. Hamburgii dhufne. Ayyee ijaan isa beekuuf anis shakkeen gara keessanitti godhe. Ayyee maqaa keessanii fi egaa mee seenaa keessanis gabaabsaa nu ibsaati. Ani maqaan koo Arfaasee Gammadaa jedhama. Kan hin jiraadhu Hamburgii. Yaa akka biyya Jarmanii erga dhufee tureera. Har'a immoo irreecha biyya Jarmanii keessatti har'a reefuu qooda fudhachuu kooti. Kanaan dura irreecha Kanaadaa Torontoo irraatii qooda fudhachaa ture. Kanaaf har'asitti nama Oromoo baay'ee akkasii ijoollee dhaloota haaraa arguu kootii fi baay'een gammadaa jedha kan. Ayyee aadde Arfaasee Gammadaa egaa isin seenaa qabsoo Oromoo keessatti maatii hedduu beekamtanidha. Isa kaan yeroo kaan kaasuu dandeenya. Egaa aadaa irreechaa kana keessattuu kan bara kanaa kana waggaa darbe taatee biyya keessatti dhalate irraa kaasee Oromoon aadaa isaa mallattoo tokkummaa ta'e kan bifa kanaan walitti dhufee biyya kana keessatti yeroo jalqabaatiif akkaataa kanaan hirmachuun isa jalqabaa natti fakkaata. Mee isa kanarraa kaasee gan Oromoon bakkuma jirutti iyyuu tokkummaa fi aadaa isa kana jabeeffachuudhaaf maal godhuu qaba jettanii yaaddu dhaamsa qabdan? Ani akka yaadutti amma akka sabaattis yookiin Oromoota akka warra biyya alaa kanatti faffacaanee jiraannutti amma danda'ametti walitti dhiyaannee walii wajjin yookiin walii birmannee yeroo ayyaanni akkasiifaa qophaa'u kana walii birmannee walii wajjin qopheeffannee wal arguun keenya waan guddaadha. Qabsoo keessatti immoo yoo walii wajjin dhaabbannee walii wajjin yoo walii wajjin dhaabbannee jechuun garaagarummaan hinuma jiru. Saba miliyoonii 50 dhiisee maatii tokko keessa iyyuu jira garaagarummaan. Garuu garaagarummaa keenya qabannee yeroo qabsoo keenyaa fi waa'ee uummata keenyaa irratti dhufu waa'ee bilisummaa keenyaaf walabummaa biyya keenyaatiif qabsoo goonu walitti yoo dhufnee walii wajjin yoo dhaabbannee yeroo sanatti milkaa'uu dandeenyaadha. Ani kanatti amanaa kanan deeggaras. Ayyee egaa keessattuu uummata keenya yeroo dheeraaf isin biyya qabsoo Oromoo keessattis maatii seenaa dheeraa qabdanidha. Haa ta'uutiin uummanni keenya har'a sadarkaan qabsoon irra ga'u kunis sadarkaa amansiisaa irra jira. Haa ta'uutiin wareegama kaffalamaa jiru ilaalchisee biyya keessatti uummanni keenya tokkummaa isaa jabeeffatee mallattoo aadaa isaa akka ta'e kana bara kanas akka inni kabajachuuf deemuutti jiranii isaaniif warra biyya keessa jiraniif dhaamsi qabdan maali? Warra biyya keessa jiraniif kan hin dhaamu Waaqayyo waaqi Oromoo isaan bira haa dhaabbatu. Waaqayyoos akka isaan wal bira dhaabbatanii irree isaanii jabeeffatanii diina hamaa badii guutee badii qabatee adeemu karaa dura akka isaan dhaabbachuu danda'anii fi waaqi Oromoo isaan bira haa dhaabbatu jedha. Hamma ammaatti qabsoon isaan godhanii lafi isaan ga'anii iddoo
baay'ee fagoo adeemanii waan guddaa hojjetanii waan sabni Oromoo itti boonuudha. Ani ofii kootiif akka saba qabsoo Oromoo keessa tureetti dhalooti haaraan kun akka inni itti adeemaa jiru akka inni itti qabsoosaa amma akka itti adeemsisaa jiru waan karaa qajeeltoorra jiran natti fakkaata. Waaqayyo isaan haa gargaaru ennaa asirratti sarraa Waaqa Oromoo kana kadhannaaf jedhetanii dhaamaaf. Adde Arfaasee Gammadaa yaada naa kennitaniif hedduu galatooma ayyaana gaarii isin yaa'u. Anis isin galateeffadha. Ayyee atoo waan jettu qabdaa fi asumaanis of barsiisu. Egaa harmeen koo waan baay'ee jetteetti ani maqaan koo Beenyaa Tarfaa Dibaabaadha. Anis Hamburgiin dhufa. Erga biyya baanee bara 78 ergasii biyya Jarmanii jiran. Dhaamsaanis qabu namoota keenyaa fi walitti siqaa, wal hubadhaa, wal gargaaraa, wal qunnamaa yaa tokko kana lammaffaa immoo as jiraachuu irra baay'een itti gammada. Oromoota hamma kana asitti lafa irreechaatti argu koo baay'een gammada as jiraachuu koo kanaaf dhaamsii koo kana gara caalusaa harmeen koo jetti. Ayyee egaa adde Arfaaseen dhaamsa isaanii dabarsaniiru atis keessattuu abbayeen kee obbo Tarfaa Dibaabaa qabsoo wareegama isaan itti kaffalan horii guutu egaa aadaanis qabsoodha qabsoonis eenyummaadha inni kun warri abbootiin duraatti kaffalan obbo Tarfaa Dibaabaa dabalatee jechuudha bu'aa isaan asirraan gahanidha dhaloonni kun egaa bakka bu'anii waan kana sirriitti kunuunfatanii fuulduraanis galma yaadan sana gahuudhaaf maal godhuu qaba jettu yaada maal qabda ta'u akka dargaggeessa? Tiga, oke. Isaan sii deebisuu danda'ani. Maalin deebisa kan keenya qabsoo keenya hamma dandeenyuuf hamma nutti mul'atuuf hamma beeknu hamma humna keenya asiin geenyeerra amma dhaloota Saharaa kunoo akkuma Beenyaa fa warra as jiran kanatti dabarsinee jirra isaanis akka gaariitti fudhatanii kunoo iddoodhaan gahuudhaaf tattaafachaa jiru. Kaani Beenyaanis yookiin ijoolleen keenyas akka yaadutti kanumarraatii qooda fudhatu. Isa kaan immoo inni booddee yaadee itti dabalachuu danda'a. Ayyee galatoomii illee hojii galatoomaa gaarii hojjetaa jira. Hedduu galatoomi. Ayyee egaa kabajamtoota daawwattoota keenyaa akkuma beekamu har'a egaa sirni kabaja ayyaana irreechaa fi yaadannoo wareegamtoota Oromoo akka waliigalaatti yaadachuudhaan dungoo qabsiisanii dhaamsa garaagaraa waliif dabarsaa jiranii kun ayyaana irreechaa bara 2017 biyya Jarmanii magaalaa Firaankfartitti gaggeeffamaa jirudha. Egaa hawaasni naannoo kanatti argaman hedduminaan bahanii wayita amma kana kabajachaa jiranii egaa nutis haala keessattuu yaadaa fi sagantaa asitti adeemsifamu akkasuma duukaa buunee kan isin biraa dhiyeessinu ta'a. Wayita amma kana irreeffatanii deebi'aa jiranii dargaggeessi yookaan qeerroon biyya kanatti argaman dhiichisaa jiranii dhimma egaa faaruun isaanii akkuma daawwataa jirtan aadaa Oromoo biyya keessaa fudhatanii bahanii asitti dhiichisaa jiranii egaa walumaa naa hordofu. Gaya sarang kasumat
Baru mari. Cekero wali. Wali fuda latu. Dadam dana dura. Ambari ya. Ambari ya. Gale. Galji. नहीं वाले सकल मकाबा walitti iyyuu qabnu mee wal caqasnee aadaa keenya akka namni duudhaan waa goonu eessatti biitina Baay'ee kabajamtoota daawwattoota keenya egaa sirni kabaja ayyaana irreechaa bara 2017 kan hora biyya Jarmanii magaalaa Frankfurtitti hora argamu kan kabajamaa ture. Egaa amma sirni irreechaa akkuma jalqaba ibsee sagantaa yaadannoo fi akkasumas immoo dhaamsa garaagaraa dabarsuudhaan xumuramee jira. Amma gara dhangaa bakka irreechaatti dhamdhamutti dargaggoonni akkuma dhagayaa jirtan naduu waan dhiichisaa gara sanatti deemaa jirani. Sagantaan galgalas keessattuu haadhi yaadannoo kan itti fufu ta'a. Akkasuma duukaa buunee kan sadii dhiyeessinu ta'a. Egaa tamsaasa OMN kallattii kanaan hanga ammaan duukaa turtanii hordofuu keessaniif hedduu galatoomaa ulfaadhaa isa kaan booda deebinee kan sadiif dhiyeessinu ta'u gara armaan isin beeksisaa. Egaa hanga ammaatti tamsaasa kana sin biraan ga'uu kan sin duukaa ture. Hanga maqaa nagaasaatti turtii dansaan sin hawu. Nagas. Aha. Go!
Gome!